Akka sabatti nama nuti fudhatu argan jira. Akka dhuunfatti nama nuti fudhatu argan jira. Akka biyyatti nama nuti fudhatu argan jira. Akka biyyatti diina guddaa qabna. Diina guddaa akka gaaraa. Akka sabatti immoo diina baay'ee faca'aa. Rakkinni addunyaa bakka hundi jira. Namoonni tokko tokko biyyi tun yoom diigamtii jedhanii halkanii guyyaa diigamni sun gartee biyya kanaa eegaa jiran jechuudha. Keessaa fi alaanis tokko tokko wallaala raatoo hin jira. Inni kaan immoo itti beekatuma gartee dhimma gartee dhuunfaa isaatiif jecha diigamsa biyya kanaa halkanii guyyaa qophaa'ee eegaa jira jechuudha. Kun immoo sirrii miti. Meebi garteetti fedhii dhuunfaa kan keetii jettee diigamsa biyya kanaatiif hagoo hundeessa. Yoo biyyi tun diigamte immoo harakkatu saba bal'aa kana harakkatu biyya guutuudha. Ati ammoo fedhii dhuunfaa ta'e tana dhiistee yookaan immoo gartee yoo nagallee buusuun feene diigamuu gartee biyya kanaatiif hin hawwin gaarii miti. Waggoottan kurnan dabran jaarraawwan dabran hunda caala yeroon ammaan tanaa tuni yeroo gartee biyya tanaaf irra caalatti baay'ee gaariidha. Garuu ka arku ni arka ka beeku ni beeka. Namni waa hunda irratti waliin galu. Garuu yoo waa hunda irratti walii galuu baatallee walitti diina ta'ee waliin balleessu. Waan irratti walii galu irratti walii gala. Waan irratti waliin galle immoo boodaaf ol kaatee yeroo inni furtee jechuudha. Ammaa irratti immoo wajjin deema. Fakkeenyaaf biyyoota gartee akka Liibiyaa yoo fudhanne Liibiyaan waggoottan kurnan dabran biyya gartee Afrikaa keessaa badhaatu ifin gartee Awurooppaan gartee biyya Liibiyaa hin geessu. Lammiin biyya Liibiyaadhaa barnoota barachuu barbaannaan biyya fedhanitti addunyaa keessaa yuunivarsiitii barbaadanitti hisaaba mootummaa irratti deemanii baratanii jechuudha. Osoo gartee sumuni takkan baase mootummaa karaa kafalu. Lammiin biyyaa mana keessaa akka gartee nuti boombaa bishaan qabnu kanatti mana keessaa gaaza qabaachuu. Gaaza banatee fayyadamaa jechuudha. Bilaash. Nuti ammoo boombaa bishaanii sanuu argachuu nuti ulfaata. Liibiyaan waggoottan kurnan dabree haala san turte jechuudha. Garuu diigamtee arraan tana haalli gartee Liibiyaan keessa jirtu fedhii gartee dhuunfaa nama tokkoo nama lamaa nama gartee muraasaa guruppii muraasaatiif jecha biyyi san diigamtee arraan tana haala hamaa keessa jirti jechuudha. Numa gartan wanta akka osoo gartee diiguudhaaf irratti walii galuu hin taane akkuma jirtutti fooyyeessuudhaaf akkuma jirtutti gartee tolchuudhaaf sirreessuudhaaf yoo gartee irratti dalagan irra bareedaadha. Biyyoota gartee dura gartee fakkeenya fudhachuu dandeessan. Kana beekuun ammoo dirqama gartee piroofeesara ta'uun fe'isu. Jireenyi ifuu gartee waan baay'ee si barsiisaa jechuudha. Biyya teenyaaf nagaa jaalala obboleeyyan wal dhabuu waan jiraati. Ani mataa kiyyaaf obboleessa kiyyaaf waliin galu. Yeroo itti walii galuu jira irratti waliin gala jira. Kun immoo haala majiruuti. Garuu yeroon gartee itti walii galamuu qabaachuu dirqama. Biyyi tuyyoo gartee haala fakkeenyaaf hin taaneen ka gartee karraa meetu ta'e irra caalatti gartee namni daaraa ta'u irra caalatti gartee namni baduu saba gartee Oromooti. Irra caalatti carraan gartee amma harkanne kun immoo waggaa kumattuu hin deebi'u. Dhugumatti waggaa kumatti hin deebi'u. Meebii gartee mootummaa gartee balleessineeti isin gartee olaantummaa keessan deebisinaa jechuun malan. Isaanis milkaan tokko milkaa'u. Maaliif biyyi tuni akka biyyatti keessa alaanis diina guddaa qabdi. Diinni siidhaa diinni guddaan sammuu gartee guruppii garaaf dhaabbattee irratti dalagamee jiru yeroo makamuu gartee biyyi tun gartee kana gad akkanedha. Sabaanis ta'a amantiinis ta'a dhuunfaanis ta'a haruma kamiinuu angiluma kamiinuu akka gartee biyyi tun gartee nagaa akkanedha jechuudha. Kan ammoo piroofeesar Latee miti garuu waan gartee hubadharra waan gartee harkarra akka biyyatti diina guddaa qabna diina guddaa akka gaaraa akka sabatti immoo diina baay'ee faca'aa. Kanaaf carraan gartee amma jiru kun carraa bareedaadha. Garuu nama dalagatti yoo gartee gabbuutallee hawaasaaf dalaguu hin beekamaadha. Kun immoo yeroo takkaan sirraa'u qoqqoon sirraa'u waan harkatan immoo alhamdulillah jedhanii irratti gartee shokorii galchanii taanis gartee immoo suutaan dhaawaataan sirreessan jechuudha. Irra caalatti immoo yeroo ammaan tana ilmaan keessan barsiifadha. Cinqii irraa fageessa fuuldura gartee biyya tanaatiif fuuldura gartee addunyaatiif qopheessa. Ifiif sammuu teessan gartee azaabaa keessa buustanii ilmaan keessan immoo waan fokkottuu hin dhaalchisana hin barsiisana. Ilmaan keessan fuulduraaf qopheeffadha. Qabeenya horaa akka gartee dargaggooti akka yerootti dalagaa sammuu teessan waan dhufuuf qopheessa. Ergama tokkoof illee miti kan hin haasa'an namni keenya gartee akka if dhagahuuf akka qopheessuuf. Ani biyya namatti waan baay'een arge. Namni keenya akka rakkatu namni keenya gartee akka tuffatamu argeen jira. Akka sabatti nama nuti tuffatu argeen jira. Akka dhuunfatti nama nuti tuffatu argeen jira. Akka biyyatti nama nuti tuffatu argeen jira. San hunda gartee osoo hin beeku yeroo gartee biyyi teenya sadarkaa sanarra geessu sadarkaa gartee amma jirtu na geessu ani baay'een gartee gammadaa jechuudha. Ittiin boona. Yeroo ammaan tana dubbattee ifirraa buqista waan fakkaasooti. Abbootiin keenya namoonni gartee nu dabran
osoo hin dubbatin osoo ofirraa buqqisee gartee hin baasin osoo hojii gartee dabaree hedduu jira. San immoo dagatamuu qabu jechuudha. Carraan kun alhamdulillah bareeda. Jiruun addunyaa isiin guutamtu. Osuma jettuuti keessaa wata. Garuu walitti gufuun ta'ina. Ani akka nam tokkootti akka yaasuu biraatti yoo gartee abbaa qabeenya guddaa ta'e abbaa qabeenya kabiraa baasuun qabaan. Ani abbaa qabeenya tokkicha qofa yoo ta'e haala tokko tokkoon gartee ani qofuudhaan danda'a. Yoo nan qofe immoo hawaasni kun maal taa'e namoonni nama jiru maal ta'a isaaniif illee khasaaraa jechuudha. Yoo nan qofe yoo kaan jiraatee irkoodha waliif ta'a jechuudha. An qoftiin gartee abbaa qabeenya ta'e an qoftiin bu'aan qabu. An qoftiin gartee beekaa waan ta'e bu'aan qabu. Beekaa yoo heddummaate irkoodha jabina daran gartee guddinaa jechuudha. Walitti istiyaaduun faayidaan qabu wal jabeessa boocha keessaa ba'a wal jaara. Yeroo teessan immoo waan hin taanetti hin dabarsina. Yeroo illee waliif kanna. Maatii keessaniif illee yeroo kanna. Galatuma ulfaadha. Yoon gartee kana keessa dongore dhiifama godha. Viidiyoo kana share godha namoonni biraan gaa guys. I love you. ከፋኝ በጣም ዛሬስ ከፋኝ በጣም ዛሬስ ከፋኝ በጣም ለዚች መልከ መልካም ከፋኝ በጣም እኔስ ከፋኝ በጣም ዛሬስ ከፋኝ በጣም ለዚች መልከ መልካም መጠሪያዋም ነበር ስሟ ነው ቁንጅና እንዲመጣው ለጓም ላገኛትና ከፋኝ በጣም ዛሬስ ከፋኝ በጣም ዛሬስ ከፋኝ በጣም ለዚች መልከ መልካም ምስክር ነኝ እንደ ዛሬው ሳይሆን ምስክር ነኝ ትላንት አውቃታለሁ ምስክር ነኝ መቼም አላገኛት ምስክር ነኝ ባየኋት ብያለሁ ያኔን አረሳም ዛሬ ባይመስልም ማን ነበር እንደሷ ሸጋ መልከ መልካም እንደገና የያኔ ውበትሽን እንደገና ዛሬ ላይ ብመኘው ከፋኝ በጣም ዛሬስ ከፋኝ በጣም ዛሬስ ከፋኝ በጣም ለዚች መልከ መልካም ከፋኝ በጣም እኔስ ከፋኝ በጣም ዛሬስ ከፋኝ በጣም ለዚች መልከ መልካም መጠሪያዋም ነበር ስሟ ነው ቁንጅና እንዲመጣው ለጓም ላገኛትና ከፋኝ በጣም ዛሬስ ከፋኝ በጣም ዛሬስ ከፋኝ በጣም ለዚች መልከ መልካም